السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو قال إلمان أورمو بكا جرتان مرت نجيني كوك اللين زران إذن حقا قبو جاچا لفما إذنين جاچا والغي ويتيف بايه وانين إذن رالي بايف لفما نسين غافدا كانين بكا هدو تهرما جرون أبدي إذن دراهن مورو جاچا إذن برت أركما ورين جالتوني خو يوخانيس warri abdurrii maatii abdurrii tech miidiyaa jala jirtan laayik sheer koomant barreessitanii waan qabdan achi jala akka nuu keessan asumaan jaalalaan isin gaafachaa warra chaanaala kanaaf haaraa taatan warri ganaa maatii abdurrii tech miidiyaan ta'in akka gara maatii abdurrii tech miidiyaatti fiddan kunis abdurrii tech miidiyaa jettanii akka sarchi gootanii barnoota garaagaraatiin akka nuqunnamtanii nurraa barattan asumaan kabajaan isin afeerraa laayikii yeroo xiqqaa isinirraan fudhattu laayik koomaant sheer gootanii akka nu cinaa dhaabbattanii nu jajjabeessitan asumaan isin hubachiisaa karaa barnoota keenya kan irraatti waliin imalla maarket fiiwular and consumer protection kan juu waliin waa xiqqishoo irraa laallee paartii itti aanu osoo hin ilaalin disnee isa itti aanu waliin ilaaluuf deemaa jirra. Barnoota dinagdee yookaan ikoonomiksii kutaa 12 barnootichaa waliin turtii gaarii qabaadha. akkana jetti waa'ee paablik gudii ilaallee waliin turre waan ta'eef amma immoo maal laallaa waa'ee paablik gudii jalatti waa'ee hedduu ilaallee xumurree jirraa har'a eksternaaliitii waliin ilaallee dabarfanna. Eksternaaliitii jechuun maali? Eksternaaliitii jechuun wantoota alaa jechuun waan alaa. Eksternaal jechuun ififuu inni nu ofirraa qaba alaa jechuudha wantoota alaati. Maaltu waan alaati waliin ni dabarfannaa. Definition of nature and the type of externality. Hiika maalummaa fi gosoota alaa kuni maali? Hiika isaa. Definition of nature and the type of externality. Nature ni beektan. Hiika maalummaa fi gosoota amala gosoota alaa externality gosoota alaa jechuudha. Uumamaa fi gosoota alaa jechuudha. An externality occur akkana jaa. An externality occur when consumption or the production of good has positive or negative effect on other people. Utility where these effects are not reflected in the price. Kanaja ala hiika ala alli kan uumamu yookaanis kan uumamu yookaan ammallee kan dhufu jechuudha. Maali? Alli uumamuun fayyadamni yookaan oomishni meeshaalee faayidaa namoota biroo irraa dhiibbaa gaarii yookaan hamaa kan qabu yoo ta'u bakka bu'aan nuu yookaanis bakka bu'aan kun gatii keessatti hin maal taane hin calaqqifneetti kan laalamu jechuudha wanti kun. Utility the effects are not reflected in the price. Gatii keessatti kan hin calaqqifne jechuudha wanti kun. We distinguished between positive and negative externality. Externality bakka lama qoonnee ilaalla. Isinis negative positive. Positive maali negative maali waliin halaallu. Kanaaf ala gaarii fi hamaa jira. Isa gaarii fi hamaa addaan baafnee ilaalla. Isa gaarii halaallu. Positive externality isa jennuun jechuudha. Positive externality occur when the person of the consumption of good also increase
other people utility without them having to pay for it. akkana nuun jee ammalal gaariin isaa maalii nuun jee inni gaarii san jechuudha maali as jalatti wanni gaariin amala gaarii fi hamaa jennee reefu dubbanne inni amala gaarii yookaan positive externalitiin kan uumamu namni tokko meeshaa tokkoof yeroo fayyadamni isaa osoo isa hin kafalin jechuu osoo isaaf kafaltii hin kafalchiifne faayidaa namootaa biroo akka dabalu kan godhu jechuudha. Faayidaan namoota biroo akka dabalu wanta namoota amala gaarii namoota irraa amadan bifa tolootummaati wanni kennamu akkasitti kennamu san maali positive externality jennaan gama biraatiin yeroo laallu maali. On other hand gama biraatiin negative externality occur when one person consumption of good decrease other people utility. People without are receiving any compassion kana jechuun maali yeroo wanti takka jechuudha dalagamu jechuudha amma asirratti maali isiin san namni tokko fayyadamni isaa jechuudha gama biraatiin alan yookaanis negative externality ka jenneen san jechuu negative externalitiin kan uumu yeroo tokko namni tokko fayyadama gaarii yookaanis faayidaan isaa fayyadamtoonni wanta isarraa fayyadaman yookaan namni biraa kan isarraa fayyadaman gaariin isaa hidhataa kan dhufe yookaanis faayidaan namoota biroo beenyaa tokkollee kan osoo isaaf hin argatiin hogoo yoo kafaltiisaa humna lafaa isaa osoo hin argatiin kan taasisuun maali? Wanni sun negative externality osoo hin ta'in positive externality jennaan wanna gaggaarii hawaasa keessatti taate ati gootu jechuudha. Oomisha irrattis dhugaadha. Yeroo namni nama cinaa dhaabbatu ni argina. Dhaabbilee meeshaalee yookaanis oomishaalee garaagaraa keessatti wanni kun ni argama jechuudha. Inni akkasii sun faayidaa irratti kan dhaabbatu jechuudha. Wanti kun ammoo maali? Also true in case for production. Oomisha irratti illee yeroo argamu ni qaba. Ammallee firm produce good but in what? Doing so also pollute the environment. Naannoo keetii irratti illee ni mul'ata jechuudha. Amma the pollution does not cost the firm anything but there is what negative externality to society. Ni jira namoo warreen oomisha keessatti illee yookaan fakkeenyaaf hawaasa keessatti illee negative externalitiin iddoo hedduutti ni mul'ata. Kunneen kun ni argama. Fakkeenyaaf osoo sunuu argamee jiru ammaas deebi'ee positive externalitiin osoo jiru negative externalitiin hawaasa keessatti baay'inaan argamu pollution does not cost for firm anything kan jenneen sun jechuudha. Inni akka gartee fakkeenyaaf achi keessatti argamu faalamni kun jechuudha. Pollution jechuun faalama. Faalamni kun maali? Dhaabbatichaaf yookaan homaa hin buusu miidhaa biyyatti hawaasa kan kuffisu malee hawaasaaf illee kan faayidaa fiduu miti. Garuu hawaasaaf externality hamaan ni jira. Isaan san keessaa fakkeenyaaf haa laallu. Fakkeenya negative externality haa laallu. For example, negative externality ka jennuun something contaminates fakkeenyaaf contaminate clean air in the room or environment. Inni san maali? Non-smokers suffer what they have no part in the what? In the consumption. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf tamboo xuuxuu qilleensa qulqulluu kutaa yookaan naannoo keessan jiru ni faala. Namoonni akkasii kun namoonni tamboo hin xuuxne faayidaa isaa waan hin taaneef keessatti qooda osoo hin qabaatiin ni rakkatu. Yeroon kun inni akkanaa wanni akkanaa fakkeenya akkanaa kun yeroo argamu negative externality jennaan jechuudha waan kanaan.
أما اللي يجودا downstream further suffer from the what effect of sewage. أما اللي discharge into river or no consumption is what made for them through market mechanism. Qajannuun jechuudha fakkeenyaaf. Kunneen kun maali fakkeenyaaf? Downstream. Wanti akkasii kun jechuudha fakkeenyaaf. Inni downstream qajanneen kun namoonni tokko tokko fakkeenyaaf jechuudha. Qonnaan bultoonni yaa'aa gadi bu'aa bishaan xuraa'aa gara laggeenii gadi lakkisuun fakkeenyaaf hawaasa duraa bishaan booreessee bishaan balleessu akka rakkatan yoo ta'u karaa gabaabaan beenyaan isaaniif hin kafalamu. Isaan kana ni miidha, bu'aan isaanii ni rakkisa. Wanti akkasii kun magaalaa keessatti illee xuraa'aa adda addaa gadhiisu dura. Yeroo kana wanti akkasii kun fakkeenya akkasii amaloonni akkasii kun maal jennaani negative externality jennaan jechuudha. Bishaan namni dhugutti faa xuraawaa naqu kun fakkeenya negative externality. The characteristics of externality are listed below. Listed what? Below. Akka armaan gadiitti amaloota externality waliin halaaluun jechaa jira. Inni tokkoffaa maali? Inni tokkoffaan as monetized above externality can be either positive or negative. Kana jechuun akkuma armaan oliitti ibsame wantoota alaa positive yookaan negative tahee negative externality or positive externality ta'uu danda'u hedduutu jira. Isaan kun wantoonni kun maali? Halaalu. Some externality are beneficial while other are what? Harmful. Inni tokko maali? Dhaabbilee garagaraa keessatti wanti jiru kan mul'atu ni jira. Inni sunuu wantoonni ala yookaan externality tokko tokko faayidaa kan qaban yoo ta'u kun immoo miidhaa kan geessisanidha. Kun maali? Warri miidhaa geessisan sun maali? Here maal jennaan isa saniin. An economic agent is said to be generate positive externality when the active benefit. An economic agent said to be generate positive externality when it is active benefit what? Third party. Inni akka qaama sadaffaatti ni mul'ata. Eenyu? Kana jechuun maali? Bakka bu'aan jechuudha fakkeenyaaf dinagdee tokko hojii isaa qaama sadaffaa yookaan fayyadu yookaan fayyadamu tahe jechuudha. Externality gaarii maddisiisuudhaan kan argamee hawaasa keessatti beekamu. Sochiin akkasii kun maali? Wanti akkasii kun maali? It is generate negative externality when it is active harm the third party. Inni maas deebi'ee qaama sadaffaa ta'u dhufee ammas bifa maaliitiin ni agarsiisa? Waliin ilaalla. Kun bakka bu'aa dinagdee sanii wajjin jechuun sochii inni biraa san fayyade isa qaama sadaffaa sanirraa akka fayyadamu ala gaarii ni maddisiisuu jedhe. Kun ammoo sochii isaa qaama sadaffaa yeroo miidhu ala externality hamaa kan maddisiisuu ni jira. Inni sun maali? Here consider to a producer seller as first party and a buyer in the second party. Kunneen jechuun waa'ee oomishtoota keessatti fakkeenyaaf haala oomishaa keessatti illee wanni baadaan akkanaa baadiin ni jirti. Maaltu jira? Sochiin isaa jechuudha. Akkuma reefu laalletti qaama sadaffaan yeroo miidhamu alhamaa akka maddisiisanii ilaalla jenne. Asitti fakkeenyaaf oomishtuu gurgurtuu jari lamaan kun walitti dhufee akka qaama jalqabaatti
yoo kan laalu bittaa fi gurgurtaa qaama lammaffaatiif ilaala. Fakkeenyaaf wanti akkasii kun maali? Hojiiwwan alaa gaarii maddisiisan tahee qonna daraaraa barnootaa fi ibsa maal daandii minaamin akkasii warri akkasiisan jechuudha. Bifa akkasiitiin jechuu floor farming education straight light humna ibsaa jechuudha. Netbaring phase ammallee park ammallee what beautifying land space ammallee netless of neighboring hood. Inni akkasii kun fakkeenya negative externality. Fakkeenya maaliiti? Inni akkasii kun jechuudha. Maali? Wanti akkanaa kun yeroo mul'atutti jechuudha. Exambiliin akkanaa kun baay'ina positive externality keessatti ni qoonna wanta kana jechuudha. Wanni akkasii kun maali? Negative osoo hin tahin positive isa gartee bu'aa haa qabu san jechuudha. Positive keessatti kan qoodamu jennee ilaalle jechuudha. Fakkeenyaaf maal nuun jee isaan kana keessatti jechuudha. Kana ni beektan gaa isin barataa kutaa 12ffaatii isin hiikuun hin barbaachisu. Fakkeenyaaf maali wanni ammaan tana dubbanne kun jechuudha. Hojiiwwan qonnaa daraaraa barnoota ibsa humna daandii ibsaa humna ifaa daandii dallaa paarkii miliquu lafaa yookaanis miidhagsuu qulqullina naannoo fi kan kana fakkaatan kunneen fakkeenya maaliiti? Fakkeenya positive externality. Haaluma saniin faallaan isaa negative externality jeenni jira. Example of negative externality waliin halaallu. Negative externality amma kunneen jechuun negative externality kana keessatti wanni isin laaluu qabdan negative externality are smoking, shooting, and the manufacturing of products such as textile or leather, the garment which mali emit carbon emit carbon dioxide jechuudha qilleensa faalamaa naannootiin kan dhufu in the air and what waste into the nearby river kajanneensan jechuudha. Isaan kun ammallee pollution, global warming and climate change are also negative externality. Kun amma maali? Fakkeenya negative externality jennee halaallu. Kana jechuudha amma fakkeenyaaf negative externality kajanneensan jechuudha. Fakkeenyoonni hojiiwwan ala gaggaarii maddisiisan akkuma isaan kaan jiranitti inni waan badaa agarsiisanis ni jiru jechuudha. Kunneen kun maali? Fakkeenyoonni hojiiwwan gaggaarii maddisiisanii hedduu laallee turre haaluma kanaan inni kun faallaa isaanii ta'eeti argame jechuudha. Kunneen maali? Fakkeenyaaf alhamaa kajanneensan jechuudha akkuma nuti ilaalle wanta babbadaa kan of keessaa qaban san. Gaazii hamaa kan faalama qilleensaa carbon dioxide air ammallee aara warshaa keessaa bahanii naannoo faaluun river bishaan dhugaatii keessatti waan hin taane tordorofaa gadhiisu pollution ammallee faalama qilleensa naannoo global warming namni beekne jiru barataa isin warra gurguddaadha. Climate change ammallee jijjiirama qilleensaatiin wanta dhufu kanneen akkanaa kun negative externality jennee addaan baafnee ni keenya jechuudha. Haala kanaan gosa negative externality ilaaluu dandeenya. Positive externality akkasumatti ni jira. Isaan kun kunneen kana jechuudha. Inni lammaffaa externality can be generated by consumer or producer. Kana jechuun maali gaama fakkeenyaaf wattu kana keessatti jechuudha amma fayyadamtoota amma externalitiin fayyadamtoota yookaan oomishtoota maddisiisuu keessatti kan danda'an ni qabdi. Fakkeenyaaf akkuma gaggaarii maddisiistuu badaas maddisiisuu dandeessi jennee jirra. Fakkeenyaaf tamboo xuuxuun namootaaf dhuunfaaf maal rakkoodha jenne. Example of smoking by individual what? And some
manufacturing both case air pollution nama isa ollaa jiru yookaan isa bira jiruuf qilleensa faalama itti taa'ee jechuudha kun. I am sure that amanii fudhadhu. Namni takka dhuguu fedhaa inni dhuguu hin feene san isarratti ni miidhama. Externality can be what? Viewed as what? Special kind of public good or bad. Akkuma warra public goodiin jirutti tajaajiloonni gaariin akkasii jiru or bad badaanis keessa jira jechuudha akkuma warra kaanisan jechuudha. They are no rival and then excludable and the public good generate external benefit kajanneen san jechuudha. Haala kanaan laaluu dandeenya kunneen. Kana jechuun maali? Wantoonni akkasii sun jechuudha fakkeenyaaf yeroo laalu wantoonni akkuma isaan kan jiranitti externality kana keessatti jechuudha fayyadamtoota externality kana keessatti faallaa isaa kan ta'e argamus ni jira jechuudha. Kunneen nama fakkeenyaaf isaan lamaan gidduutti yoo kan laalu ta'e haaluma amma fakkeenya wantoonni alaa akka gaarii yookaanis hama ta'e bakka lama qoodamee ni jira jennee gosoota adda addaatti ilaaluu ni dandeenya. Isaanis dogongora hin qaban akkasumas kan hin baafamnee fi akkasumas kan faayidaan uummataaf faayidaa ala kan maddisiisan jennee addaan baafnee laalee jirra jechuudha kunneen. Dabarfadhu amma. Okay. 3. Externality are reciprocal in nature. Kana jechuun wantoonni externality uumamaa wal faana kan ta'udha. Kunneen maali? Kanneen halaallu. Kunneen maal fa'a? A firm may be impose externality on resident by creating bad smell or odor on the other hand, resident demand for less aroma, which can be seen as imposing costs upon firm. Hajanneen san jechuudha. Kuni maali? Amma fakkeenyaaf dhaabbanni tokko ugura yookaan ugurama fakkeenyaaf ugurama wanta takka wanta isa irratti dhaabbanni hin ta'u jee isa dhorke wanni sun hamma uumamaadhaan jiraatota irratti ala fe'uu kan danda'an gama biraatiin ni jiru jiraatota irratti. Isaan kun maal? Bishaan kan fayyadamu irratti fakkeenyaaf oomishtoota irraa baasii waan uumuuf akka faalamaatti yaaduun ni danda'ama jedhanii kan yaadanis ni jiru jechuudha achirratti dhugaadha kun. Amma freshman can be what? Through freshman can be through as polluting as in the create cost upon a producer in using the water. Okay. Kunneen gama fakkeenyaaf yeroo laallu akka kanaan gadiitti ilaaluu dandeessu. Maaliif? Fakkeenyaaf qurxummiin amma namni qurxummii baasu tokko jechuun qurxummii kana kan qaban bishaan kan fayyadamuun irratti oomishtoota irratti baasii waan uumuuf kan akka faallaatti yaaduun ni danda'ama fakkeenyaaf namoota biratti jechuudha. Yeroo kanatti jechuun wanti ati muusi bira mul'atu smoker impose an extensity on non-smoker, but non-smoker also impose burden on smoker. Gartee haaluma isa kanaatiin wajjin wal fakkaataa jechuudha wanti kun jechuudha fakkeenyaaf namni tamboo xuuxu tokko jechuudha namoota tamboo hin xuuxne bira yoo dhufe irratti amma fakkeenyaaf bal'inaan kan laallu yoo ta'e kaa'uun jechuudha. Isa kanaaf nama xuuxne saniif dhiibbaa akka ta'e ni hubanna. Inni dhiibbaan fiddu jee sammuu isaatti amanee waan jiruuf nama immoo waan kana xuuxne irratti dhiibbaa guddaan akka dhufu asirratti nu hubachiisaa jira jechuudha wanti kun. Kanaaf gama biraatiin illee tamboo xuuxuun akka ba'aa yookaanis akka miidhaatti laaluun dirqama nutti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf externality haalaaluma fakkeenyaaf deebinee asirraa hootu.
Externality are not as result in the person action but responsible in car accident. Namoota jechuun nama fakkeenyaaf itti gaafatamummaa isaanii osoo hin bahin fakkeenyaaf daa'imni takka karaa makiinaa irra taphachaa deema yoo jennee daa'imni sun tapha san keessatti makiinaan kan itti bu'ee dhawu yoo ta'e jechuudha fakkeenyaaf daa'imni san makiinaan dhahamnaan wanni san tapha daa'imni taphatu san akka bu'aatti yoo kan laallu ta'e bu'aa dhennee laallee wanni sun miidhaa itti ta'e wanni sun nama gaafachiisaa safuu hawaasaa waan cabsu wanta akkasii badaa sana garraan irraa dhorkuun dirqama ta'a jechuudha asirratti fakkeenyaaf kuni maal agarsiisa daa'imni san jechuudha akkuma gartee inni deemaa jiruun jechuudha fakkeenyaaf konkolaataan miidhamee mookan miidhame itti gaafatama ta'uu isaa gaafii jedhu nama agarsiisa jechuudha. Namichi itti gaafatama makiinaa saniis miidhamee daa'imichis miidhamee gama lamaan miidhamee jechuudha wanti kun miidhaa karaa lamaatiin wal qabatudha jechuudha. Wantoonni akkanaa kun namoota tokko tokko biratti maal ta'ee bu'aa akka tarkaanfii walitti makamaa qaamolee lamaanii fi isaa ol irraa argamaniin dhorkamuun dirqama ta'a jechuudha. Haala kanaan dabarfannee ilaaluu qabna jechuudha. Externality and efficiency. Akkuma ilaalletti jechuudha. Externality and efficiency kan jennu jechuudha. Externality fi gahumsa. Negative. Positive osoo hin ta'in negative fi negative externality. Faallaa isaati jechuudha. Negative badaa wanta haala badaa externality keessatti argamuu fi efficiency nuun jaa. Kana jechuun maali fakkeenyaaf? When there is negative externality is what? Marginal. Haala amma nuti itti ilaaluu jiru kanaan jechuudha. Yeroo kan laallu ta'e marginal SC greater than price marginal cost PMC kan jenneen kun jechuudha. Jarri kun maali? There is external cost of pollution dha jechuudha. Maali? External cost of pollution kana jechuun maali? Wanti kun maaltu isa external pollution isa godhe asirratti ilaaluu qabna. Isa tokkoffaa irratti. Kanaaf inni kun haala kanaan maali? Bakka ala jirutti diinagdee gabaa bilisaa qabeenya ga'umsaa hin ramadu hin buusuusi bu'aan asirratti dhufu pollution waan jiruuf. This will create in the difference between marginal price cost and price and hence inefficiency. Graphically we can analyze it is follow. Akka kanaan gadiitti asirratti ilaali. MSC is marginal social cost kan jenneen kun jechuudha. Marginal social cost, marginal private cost waliin hoggalaallu marginal external cost yeroo kana jara kana wajjin wal qixa ta'a jechuudha laal. Marginal social cost is equal to marginal private cost plus marginal what? Efficient marginal what? External cost waliin wal qixa jechuudha yeroo kana. Graafii kana gadi irratti ilaalii dabarfadhu. Akka haala kanaan ni mul'ata. Wanni kun asirratti maali? Overproduction. Overproduction irratti maali? Bakka ga'umsa sanii ol jechuu humnaa ol oomishame wanti kun asirratti jechuu humnaa ol oomishame eenyuuf eenyuutti quantiinis overproduction jechuudha. Pricing asin mul'ata. Marginal social costiin humnaa ol eenyu waliin price waliin jechuudha. Kan guddate asirratti ilaallaa jechuudha. Bifa giraafiitiin isa san isuma reefu enne san kaa'u jechuudha. Haala kanaan dabarfannee negative externality and efficiency ilaallee dabarfannaa jechuudha asirratti. Profit maximizing condition require marginal MPC is equal to P.
and hence point of where the social optimal point is at example. Therefore overproduction humna ol khanjanneen sun jechuudha overproduction in rises of amount of q times q quantity lamaan jechuudha. Haala kanaan yoo halaalu ta'e bifa gabatee keessatti isin argitan kanaan at point welfare in consumer surplus warreen barbaaddonni isaa jechuudha. Asirratti barbaaddonni isa kana barbaadan maamilli isaa surplus wanni isaan akka humna olitti surplusii ta'e waan silaa isaan barbaadan yoo akka ta'e plus producer surplus oomishaanis surplus godhee isaaf dhiyeessee jechuudha. Yeroo kana external cost minus what external cost jechuudha. W is equal to paid plus OEP minus OEC is equal to OE times D plus what EEX EE times C jennee kaafuu ni dandeenya. Hanuunje akka armaan gadii kanatti foormulaa akka kana keessatti jechuudha kaa'uun ni danda'ama jechuu waan kana irratti jechuudha. Haala kanaan laallee dabarfachuu dandeenya. Barnoonni keenya